Tole daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti ashama isiniin jechaadha. Salaamanni keenya bakkuma isin jirtan hundatti isin haa gahu isiniin jechaadha. Qophiin keenya inni guyyaa har'aan tanaa eegaleeti jira. Qophii tanaa eegaluu duratti gaa warra barana warra yoo halkan tahee guyyaan isin ooltanii warra halkan gaarii isiniin jenna yoo guyyaa tahee guyyaa gaarii qabaadha isiniin jechaadha. Qophii guyyaa har'aan tanaa keessatti waraanni Itoophiyaadhaa buufata doonii Asab Eritiriyaadhaatti argamu humna waraanaatiin dhuunfachuudhaaf sosohaa jiraachuun isaanii dhugaadha. Waan jiru waliin laalla. Kanaan wal qabatee ibsi mootummaa Ingiliz irraa kenname hoo maal fakkaata guyyaa har'aan tanaa jechuudha. Mootummaa naannoo Afarii fi uummata isaa jidduudhaatti maaltu deemaa jira waan jiruus waliin laalla. Maaliif waraanni naannoo sanatti eegalamee jira waraanni Afarii fi isaa jidduudhaatti guyyaa lamaa deemuudhaatti jira. Mootummaan Itoophiyaadhaa booji'amtoota isaa TPLF harka jiran maaliif waakkata? Kanallee waliin laalla. Maaliif booji'amtoota nama 40,000 ol achi jiru waakkatee jira waan ta'eef. Waldhabbiin hooggantoota musliimoota Itoophiyaa muftii Haaji Umarii fi itti aanaa isaa Dr. Jeelaan jidduu jiru maal fakkaata? Maalirraa madda hoo? Kanarrattis gabaasa bal'aa qabna. Waraanni Somaaliidhaa Eertiraa waraana Somaalee Eertiraa jiru laachisee pirezidaantiin duraanii Muhammad Abdallah Farmaajoonii fi pirezidaantiin ammaan tanaa Hassan Sheekh Muhammad maal ja'an? Kanneen hunda waliin laalla. Amma gaamee isuma jalqabaattiin isin geessaa inni jalqabaa waraanni Itoophiyaadha. Buufata doonii Asab Eritiriyaadhaatti argamu humna waraanaatiin dhuunfachuudhaaf sosohaa jiranii waan jirutu gabaasni gara hedduudhaan miliqee HNN dhaqqabaa jiru addeessaadhaati jira. Keessattuu gabaasni gara Afarii fi gara Eritiriyaadhaatii fi gara Jabuutii irraa nu dhaqqabaa jiru waan kana akkaan gajjabeessee mirkaneessaadhaati jira. Maaliif eegaan fi Afwerqeen waraana Eritiriyaadhaa waraana humna addaa naannoo Amaaraa leenjisuudhaatti seeneen wal qabatee yoo asiin naannoo Asabiin Tigrootaa fi Abiy Ahmad waliin ta'anii naannoo Asab kana harkaa fuunee mootummaa Eritiriyaadhaa kana fonqolchine malee Afwerqeen nu dhiisuudhaaf hin jiraatu waan jedhurra gahanii jiran fakkaata. Kanaan gaa wal qabatee mootummaan Abiy Ahmad Koloneel Abiy Ahmadiin durfamuu fi warri TPLF waliigalteen isaanii cimeeti jira. Akka namni asii argaa jirutti fi kanama wal waraanu deemuuti meeshaa walirratti gurrachaa jiranii yoon an sin cabsine yoon ammaaree sin gone waliin jechaadha jiranii garuu lafa jalaan waraana Eertiraa irratti banuudhaaf kan sosohaa jiran ta'uu maddeen keenya Jabuutiidhaa fi naannoo Afarii akkasuma Eertiraa irraa nuuf mirkaneessaniiti jiran jechaadha. Naannoo Asab kanatti mootummaan Itoophiyaadhaa waraana guddaa bobbaasee torbaan kana keessa yookaan sa'a 72 dabra kana keessatti achitti opereeshinii wahii gaggeessuudhaaf jiraataa waan jiru gabaasni achirraa nu gahe addeesseeti jira. Kanaan wal qabatee mootummaan Ingiliz guyyaa har'aan tanaa ibsa baafteen kaartaa Jabuutiidhaa kana wal qabsiiftee ibsa baafteeti jirti. Ibsi isiin guyyaa har'aan tanaa May 23 2022 ibsi mootummaan Ingiliz guyyaa har'aan tanaa baaftee lammiileen biyya Ingiliz warreen Jabuutii keessa sosohaa jiran if eeggannoo cimtuu godhuu qabanii waan jiru irratti ibsa baaftee jirti. Mootummaan Ingiliz gaa akkuma hundi keenya waliin yaadannu wanti isiin jedhe shororkeessitoonni Jabuutii keessatti tarkaanfii fudhachuuf hin oolanii waan jiru laachiseeti ibsa kana baaftee garuu ibsa kanarratti wanta nama shakkisiisutu jira. Kaartaa Jabuutiidhaa kanaa wajjin ibsa baafte san wal qabsiiftee baaftee kaartaa Jabuutiidhaa kana yoon ilaallu qalama diimaadhaan lafa Eritiriyaadhaa fi Itoophiyaanii fi Jabuutiin irratti wal mormaadhaa jiran qalama diimaa kanaan hayxeeti naannoo kana akka lammiileen biyya Ingiliz akkaan fi keessa hin sossoonee jettee ibsa baafteeti jirti. Naannoon kun egaa naannoo ammaan durattis Mallas Zeenaawiin fudhatee buufata doonii itti godhuudhaaf tattaafatee garuutu Afwerqeen dura dabree naannoo san dhuunfatee buufata doonii Dumeeraa kajaaniitu naannoo galaana diimaa kanatti argama.
Amma gaa naannoon kun Eritiriyaadhaa fi Jabuutiidhaa fi Itoophiyaa jidduudhatti namuu gara isaatiin ija takkaan gaadaadhaatti naannoo san jira. Amma gaa naannoo kanatti lola cimaadhaatu dhoofuudhaaf deemaa waan jiruun wal qabatee mootummaan Ingiliz guyyaa har'aan tanaa ibsa baafte kana keessatti kallattiidhaan itti buutee lolaatu deemuudhaaf jiraatallee jechuu baattu. Lammiileen isiidhaa Jabuutii keessa sossohan if eeggannoo cimaa godhuu akka qaban guyyaa har'aan tanaa ibsa baafte kana keessatti addeessiteeti jirti. Hundi keessan WW UK government jettanii seentanii achitti ibsa kan laaluu ni dandeessanii liinkii yoo danda'ame booda as jala isinii kaayuudhaaf tattaafannaa. Isaan gaa shororkeessitoonni Jabuutii keessatti dhoohinsa gaggeessuu hin oolanii waan jiruun haakaayu malee garuu kaartaa Jabuutiidhaatiin wal qabsiisanii ibsa kana baasuudhaatiitu hedduu namoota shakkisiisee naannoo kanatti Itoophiyaanis buufata doonii Asab kana qabachuudhaaf deemti. Waan jiru maaliif amma kuni Jabuutiidhaas gargaarsifataniiti. Jabuutiin fi Eritiriyaan rakkoo cimaadhaatiitu isaan jidduu duraanuu jira. Yoo Itoophiyaan deemtee naannoo Asab kana dhuunfachuudhaaf tattaafatu taate Jabuutiin isii deeggartu ta'uu maddeen keenya Jabuutii irraa nuuf mirkaneessaniiti jiranii. Amma gaa qophii asitti deemaa jiru kanaan wal qabateeti warri Ingiliziis ibsa baasanii jiranii. Waraanni Eritiriyaadhaa naannoo Humaraadhaatii fi naannoo Walqaayitti dhiha Tigraayitti argamu naannoo san hundarraa kaasee waraana isaa akka ifduuba deebisee jiru odeeffannoon achi arganne ni addeessa. Amma gaa waraanni Tigreedhaa guyyaa lamaan dura ibsa baasanii magaalaa Asmaraattuu duulanii naannoo san dhuunfachuudhaaf kan jiraatan ta'uu ibsa baasan kana keessatti addeessaniiti jiranii. Taargeetni isaanii gaa Asmara jedhanii haa dubbatanii malee taargeetiin isaanii magaalaa Asab kana ta'uu hin ooluu. Asab Itoophiyaa waliin ta'anii dhuunfatanii nyaataa fi dhugaatiin Eritiriyaan akka naannoo Humaraatii fi naannoo Suudaaniin hin seenneef gootee jirtu sanii Asab fudhatanii dhuunfaa isaanii jala galchanii akka nyaataa dhugaatiin asiin Tigraayiif seenu godhuudhaaf deemanii waan jiruutu jira. Kanaan wal qabatee gaa mootummaan warra dhihaa ibsa kanaa baasanii lafa daangaa rakkoon hamaan jira jedhanii tilmaaman qalama diimaadhaan sararanii lammiileen isaanii naannoo kana kan sossoonee jechuun akka gabaasni Jabuutiidhaa fi Eritiriyaadhaa fi Afar keessaan dhaqqabe kuni gabaasa dhugaadhaa akka ta'e mirkaneessa. Waraanni Itoophiyaadhaa hedduun opereeshinii Asabitti gaggeessuudhaaf kan jiraatu ta'uu sa'oota dhufaa jiran keessatti yoo sa'oota kanan taane torbaan dhufu kana keessatti waan ja'amuutu jira. Kun yoo akkas goone malee Aforqeen naannoo Amaaraa gallakkisee hin deemuu gallakkisee illee deemuu baatu milishoota sun deeggaruu irraa hin dhaabbatu waan jiru mootummaan Abiy Ahmedii fi mootummaan Dabrasiyoon Gabra Mikaa'il kanarra gahanii jiranii. Ifii gammoo kanama ifii waliin feene walloluu jedhanii fi guyyuu warra bashaa oolantuuni akka soba ta'e qaamni kun nuuf mirkaneesseetii jira. Amma gaa Jabuutiin isa kana haalli isiidhaa isa kana fakkaata. Mootummaan Ingilizii ibsi baaftee kana fakkaata. Amma gaa hatti aanutti nu dabarsaa ammallee na waliin turuu keessaniif hedduun isin galatoomfadha. Mootummaa naannoo Afarii fi uummanni Isaa maaltu walitti buuse? Uummata Isaa maaltu walitti buusee hajuu waliin laalla? Akkuma hundi keenya yaadannu mootummaan naannoo Afar keessa Soomaaliin abdii illeedhaan hoogganamtu waraana 400 qabaachaadhaa ture. Oromiyaa dhibbeentaa 45 ol Oromiyaa irraa fudhate ila arraan tanaatti namni abdii illeetu lafa nurraa fudhate jee gara Oromiyaadhaatiin maqaa kaase hin jiru. Ammoo gaa warri Afariidhaa lafa teenya fudhatee jedhanii yaa'ii godhanii 2020 keessa Soomaalii dhawanii mukatti cabsanii achiifirraa yaasanii lafa isaanii qulqulleessanii uummanni gaa amma asii abdiilleen gaafas ilaa Baaleetti deemee qabatee Boorana kan cinaa tokko guutuu qabatee Harargee rubu ol qabatee jira. Hamma ammaatti lakki booduma gaafannaan hin beekne gaa guyyaa qiyaamaatti wallee gaafachuudhaa deemnaan fakkaata. Gari inuma Soomaaliin obboleeyyan keenya husin jamaa'eef amma Finfinneetti deemanii yoo qabatan rakkoon qabu jaa gariin hin beekne waan akkasiifiiti. Saniifuu gaa Soomaaliin lafa teenya hedduu qabatee namni lafa teenya qabatanuu jee maqaa kaase hin jiru. Amma gaa lafa Afar akkuma teenya qabatan kanatti abdiilleen dhaqee lafa Afarillee hedduu qabatee uummata isaanii achi qubsiisee gaa duraanuu kaartaan isaanii lafti teenya Hawaashii fi Maarree Qayyaan sun Hawaashii achi kiiloo 150 dabraniiti lafa tana qabatanii jiranii. Amma gaa Afar firraa yaaftee turte garuu amma haalli ji'oosiyaasii naannoo kanatti deemaadhaa jiru waan jijjiiramee jiruu fi
warri Ciisaa dhaqanii lafa Afar weeraranii jiranii lafa kiiloomeetira 150 daangaa isaan lameen jidduu jirurraa fagaattu dhaqanii weeraranii jiranii warri Ciisaati. lafa gaamma isin asitti agartan tana Yaanguudii Raasaa Naashinaal Paarkii haja'u lafa kiiloomeetira 150 fagaattu deemanii lafa san weeraranii jiran warri Ciisaati. amma gaa warra Ciisaatii fi warra Afar irraa illee mirkaneeffachuudhaaf tattaafannee qaamni lachuutu akka nu mirkaneessanitti namni lola kan eegale warra Ciisaa tahuu nu mirkaneessaniiti jiranii warra Ciisaatis kanuma mirkaneesse lafti lafa teenyaa. Isaan gaa Eertiraa keessallee bakka namni Somaalii guyyaa tokko dhaqee bulee teenya jechuun isaanii ni jira. Finfinnee keessatti faa qaama Finfinnee tuu galanii qubatanii namni keenya awwa Somaalii mana kireessinaa namni keenya akkas jechaa jira. Ammoo ganna diidan booda achirraa nama yaasuudhaaf akka isaan jiraatan hundi keenyaa kana mataa keessa kaayachuu qabna akka madda dhawaa keessa nama keenya yaasanii manneen gurguddaan mootummaadha hundinuu gibirri jijjigatti kafalamaa jiru kana daganneeti jirra fakkaata ani beene gaa rabbiin waggaa fedhe akkanumatti sumaa ija banaa gurra banaa deemu kana duuchee si ofaa lakkii hanga maarree taatu maarree godhama jenna. Bifa saniin gaamma Somaaliinii fi Afar wal seenanii jiran jecha lolli kun eegalee guyyaa lama. Sababa lolli kun itti eegaleen isin hubachiisuu barbaada. Abiy Ahmedii fi Mustafeen waldanii jiranii Mustafeen warra Amaaraatii wajjiin waan dhaabbateef Mustafeen kuni goblaan isaarraa ciramee namni warra Ciisaa Adam Farah namni jedhamu aangoodhatti dhufee sadarkaa olaanaatti paartii biyya bulchaa jirutti itti aanaa tahee Adam Farah muudame. Adam Farah inni Ciisaa sadarkaa sunitti muudamuun warra Afarii fi Mustafaa Ogaadeen bakka bu'ee naannoo san jiru hedduu aarsee. Amma gaa Afarii fi Ogaadeen wal ta'uudhaatu dhufee guyyaa sadii dura pirezidaantiin naannoo Afariidha Awwal Arbaan naannoo Jijjigaa deemee achitti Mustafaa qunnamee maallaqa illee miliyoona 10 birrii geessee fi yeroo jalqabaatiif gaa Afar takka naannoo Somaalii dhaqee hin beekne achi dhaqee akkasitti walii galtee godhanii kun egaa Abiy Ahmedii fi Ismaa'eel Umar Geelleedhaaf hin taane eegaa Afarii fi Ogaadeen wal tahanii nuti Ciisa maal godhuu qabna waan jiru Ciisa gaamma guyyaa araan tana lola banee jira jecha lolli gaamma Afar keessatti banamee jiru kuni Abiy Ahmedis harka keessaa qaba maaliif Afar Eertiraa wajjin dhaabbattee jirti nyaata asiin deemee Tigraay dhaquu akka hin dhayne gootee hamma imbaasiin Ameerikaadhaa ifiif mataa isaatiin dhaqee Afar kadhatutti Afar karaa banuu diddee jecha Abiy jalaa diddee Birhaanuu Juulaa jalaa diddee Baacaa Dabalaa jalaa diddee hooggantoota biyyattii guutuu jalaa diddee hin bannu maaliif Afwerqii irraa ajaja fudhatti saniifuu diddee akkasitti gaa imbaasiin Ameerikaadhaa naannoo san deemee maallaqa gahaa kannee fi kana gaa isin gabaasitti ture yeroo isaatti Hegeree News Networkii YouTube jala seentanii viidiyoo san laaluu ni dandeessanii. Afariin gaamma eegesin Afariin Eertiraa jala gortee Jabuutiinis Abiyyi wajjin wal gargaarte Abiyyiinis Jabuutii gargaarsifatee amma gaa gosa Ciisaa hidhachiisanii Afaritti lolli akka banamu godhaniiti jiranii jechaadha. Lola gaa amma deemaa jiru kana gaa guyyaa arraan tana Afar hedduu booyaa jiranii isin maaliif nu calleftanii jedhanii guyyaa arraan tana gabaasanan roobsaadhaa oolanii hanga gabaasa keessatti guyyaa arraan tanaatti illee afaan beeynu saniin hojjennee fi akkasitti galla kifnee fi kunoo gaamma gabaasan amma isin garsiisaa jiru kana bifa kanaan kiiloo 150 Ciisa lafa Afar keessa deemtee naannoo hedduu dhuunfattee jirti. Abiy Ahmeditti gaa walii himataniis Abiy Ahmed jalaa dhagahuudhaaf hin jiraatu. Maaliif Mustafaan isaan wajjin walii galan saniis waraana fidee gosa Ciisaa dhahuudhaaf hin jiraatu. Inumaa ijoolleen Somaalii garii warri humna addaa naannoo Somaaliidha akka ijoollee Ciisaatti wajjin dhaabbatee Afar dhahuu jirutti nutti himatanii inuma garii hargeysa farraa warra dhufe faatu jira jedhaniiti Afar guyyaa arraan tana himatanii kana gaa akka HNN nuti waan mirkaneeffane tokkollee dhaahuu hin qabnu. Gaalolli naannoo Afaritti Ciisaa fi Afar jidduudhatti deemaa jiru isa kana fakkaata. Afariitu Somaaliidhaatu lola kana eegalee warri hidhattoota naannoo Somaaliidhaa hedduun lola kanarraa qooda fudhatanii kan jiran tahuu maddeen gama lachuu nuuf mirkaneessaniiti jiranii. Gaalolli kuni ka eegalee fi Afarii fi warri Ogaadeen
walta hudhaatiitu lola kana kaasee jechuudha. Warri Ogaadeen gaa lafti isaanii 1956 kiiloomeetira 297 Ingiliz Haile Sillaasiitti kanneen deeme arrammoo kiiloomeetira 354 jirti. Lafti gaa amma 30 keessatti wal dhaltee hangana guddattu gaa hin beekne lafuma Oromooti ciratanii achiin gihatanii ammoo nuti Oromoo miliyoona 60 akkamitti lafa teenya maali fudhattan jennee irraa deeffachuu illee yoo dadhabu dubbachuu illee akkamitti dadhabu yoo ta'e amma irraan tana kaatee dira dhawaa afaan Ingiliziitiin yookaan afaan Arabaatiin dirreen dhawaadhaata Oromoodhaati jettee akkamatti Oromooti jettee jee Soomaaliin eega Muqdishoodhaa ka'e hamma Qallaafootti sirna duule jechuudha. Keenyamma akkas jiru hin jiru galakkee nuti gaafa wannaa irraa fudhannaa siin jaa gaafa wannaa. Ani hin beekne gaafa qiyaamaa gartee dachii fi samiin maramtee akkasitti namni karaa arsii waliin dhaabbatu sani irraa deeffannaa fakkaata. Saniifuu gaa namni lafarratti bifa kanaan wal lolaa jira nuti immoo lakkii humaan qabu nuti. Abiyyitu kannee fi abiyyi keessaatii fuudhee kannee fi ani hin beekne dubbina keessatti qashoo wanta namni gooti. Amma gaa qophii itti aanutti nu dabarsaa qophii itti aanu kanaanii. Mootummaan Itoophiyaadhaa yookaan mootummaan Koloneel Abiyyi Ahmad booji'amtoota isaa kanneen harka TPLF jiran maaliif waakkataa waan jiru waliin laalla. Guyyaa har'aan tanaa mootummaan Itoophiyaadhaa ibsa baase keessatti. Waan si ajaa'ibu keessa ayaa lammii tomee hedduu wanni dubbiin biyya teenyaatu ni beektaa hedduu confuse nama gooti. Harargeerraa, Booranaa, Gujiirraa, Wallaggarraa, Shawarraa bakka ilmaan yaani godinaalee Oromiyaa hunda keessa ilmaan Oromoo guranii waraana militarii taatan jedhanii geessanii akka shuumoodhaatti achi gannaqanii kuni kabaatii takka leenjifamee hawiyyaa diddam leenjifamee osoo fi leenjii gahaadhaa hin fudhatiin. Lola san seenuudhaaf dirqame wanni kun akka isin gartanitti ijoollee ganna 18 olii ganna 40 gadiiti dargaggeessi biyyattiin ni qabdi jedhanu lola san itti geeffameeti jira. Amma gaa warri TPLF kun hundi keenya waliin yaadannu hedduu miti bar nama 40 boojjinee harkaa qabna jedhan nama 40 boojjinee harkaa qabna jedhanii nama 40 boojjanii isaan harkaa qaban sanii Abiyyi Ahmadii annadi babeta hedduu nadibe maaliif fi Abiyyi Ahmadi ummata jarri harkaa qabu suni achumatti dhiisee fi warra Koofiyaa Diddiimaa warra sani biraa guurratee biraa galee amma gaa warri TPLF achitti qabanii nyaachisanii obaasanii nyaatumaaf dhugaatiin jiraatu eegaa qat isaan godhee isaan bilcheessee yaa kiyyoo ofirraa gallakkifnee wayya jedhanii nama 4,000 gallakkifnee jedhan. Angaata isaanii tunis akkatti nama ajaa'ibsiiftuun gamee tanaan isinii qooduu barbaada. Gallakkifnee jedhan guyyaa 3 dura. Eenyu kan tanee jamaa jennaan nuti warra fannoo diimaa addunyaatti kan hin jedhan. Haayi. Fannoo diimaa BBC ni gaafatte nuti takkumaanuu fi warri TPLF waa'ee booji'amtoota lammii Itoophiyaa irratti waliin haasofneen beeynu mujee fannoon diimaan ibsa baase. Fannoon diimaan. Hogga fannoon diimaan gaata kaa'anii dhagaheetuun beekuu eega jee duba warri TPLF isaa fidaniiti nama 4,000 gallakkifnee jedhan. Bargaa inumaa tiraaka gurguddaa uummanni isaanii qabu guurratanii irra fe'anii ganda keessa nama naanna'u laala. Kanaa hoggaa daandii Siyyuu Misfin makinaan 6-7 isaan kanaan dabarte daandii Mallas Zeenaawii gubbaa makinaan ta'an achiin dabarte biyyi guutuun kanuma gabbahee daawwata. Akkasitti gaa nama 4,000 gallakkifnee jedhanii nama 4,000 kana gaa Qayyi Masqal International Red Crossing wallahi inta kan agarree namni nama marhatee sin jiru je. Amma gaa guyyaa har'aan tana mootummaan Itoophiyaa ibsa baaftee mootummaan Itoophiyaa dhuguma haanu yoon fi Ogaadenitti nama ergitee namni achi booji'amees uummanni sun xiyyaa miti jechuudhaan ni beekamti. Gaafa Eertiraa namni dhaqee duuluu turees warri Eertiraatti qabame sun xiyyaa miti jechuu tana takka geessi. Amma gaa waan si ajaa'ibu keessaa uummanni achitti jarri ni qaqqabne jedhee kun suuraa kana fidee nuun badaasu kuni uummata xiyyaa miti ani hin beeku qonnaan bulaa Tigreedhaati walitti qabanii huccuutti uffisanii akkanatti nama agarsiisanii jeeti jira. Mee ibsa mootummaa Itoophiyaadhaa kan waliin haala galu. TPLF dhiifamaan booji'amtoota nan gadhiisa jedhee kan inni dubbate irri jireessi isaanii miseensota raayyaa ittisaa biyyattii miti jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen garee shororkaa kan ittiin jedhe Hiwaat kanneen nan gadhiisa ittiin jedhe harka caalaan maatii raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessatti gitamanii turanii fi siviilota yeroo bulchiisa naannoo Amaaraa fi
Afaar to'atee turetti gocha gara jabinaa irratti gaggeessaa ture jedhee jira. Kana malees bulchiisa naannoo adda addaa irraa hojiif Tigraay keessa ka turan uffata loltuutti uffisuun hiriirsan ka jedhu ibsi mootummaa kunis qorannaa mootummaan gaggeesseen bira ga'ame jedheera. Waaltaa booji'amtoota Tigraay keessaaf waltaasisaa ka ta'an obbo Birhaane Atsbaa kamisa darbe booji'amtoonni waraana Itiyoophiyaa 4,000 ol akka gadhiifaman ibsanii turan. Loltoonni kun hanga naannoo humnootiin Tigraay to'ataa jiranitti konkolaataan ega deemanii booda imaltuun isaanii taanu waldaa fannoo diimaa kan addunyaatu waltaasisa jechuudhaan obbo Birhaaneen kan ibsan ta'us koreen fannoo diimaa kan addunyaa garuu kana keessatti hirmaannaa akka hin qabne beeksisee jira. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa fuula tiwutarii ofii irratti akka maxxansanitti ibsi waajirri koominikeeshinii Itoophiyaa baase kun booji'amtoonni gadhiifamuu isaanii haaluuf tarkaanfii fudhatame jedhanii kanneen amma gadhiifaman kana dachaa 2 ka ta'an harka humnooti Tigraay jiru jedhaniiru. Tolee daawwattoota keenya gaggabaasa warri TPLF baasanii fi deebisa mootummaa Itoophiyaadhaatii fi deebisa International Red Cross waliin dhaggeeffanneeti jirra. Warri TPLF nama 4,000 gallakkifne jedhanii 4,000 hanga isaan gallakkisanii deemaa bakka akkasii dhaqaa osoo hin jiin makiinaa tiraaka gurguddaa irra fe'anii magaalaa Tigree keessa ganamaas galgalaas naanneessaadhaati jiranii warri Tigreedhaa hifateehu. Sammuu jeemaan kun yoomuu nurraa biyya isaanii gala jee. Warri immoo qayyi masqalii fannoo diimaadha. Takkuma nuti jara kanaa wajjin waan kanatti wal haasofnee hin beeknu namni nu fidee nama kanaatu qabame nun jee kunoo hodhaan nun jee hin jiru jaanii isaanis kaadanii jiranii mootummaan Itoophiyaatiis takkuma harkeen dhageenyaan waraana tokko kana jala qabame hin jiru jaa. Amma gaafanii lammii teenye ta'uudha dubbii nama agarsiisa. Nuti gaa warra TPLF qunnamnee lammii kana bakkatti godhuun barbaachisaadha jechumaadhaan barbaade maaliif gaa Oromoon akka Oromoodhaatti nama miliyoona haganaas taane hojii dippiloomaasii warra TPLF ittiin amansiifnu dhabuun jireenyi keenyaa dhugatti nama shakkisiisa. Maaliif gaa warri TPLF nama miliyoona 6 jenneeti wanna jenna ammoo addunyaa tana guutuu amansiifatanii gaafa isaan Itoophiyaadhaa wajjin Abiyyi Ahmedii wajjin wal dhawansanii addunyaan guutuun bakka lama gargar baatee Abiyyi Ahmed irratti isaan cinaa dhaabbattee dhiibbaa oofaadhaa baatee amma gaafa Abiyyi Ahmed nuti nu ajjeesu gaafa namni mana 18,000 Wallagatti gubatu gaafa namni 200,000 manaa fi alaa mana isaa dhabee Wallagga keessa faannoon buqqaaftu gaafa maammaxamii magaalaa Adaree biyyoodhaatti hojjetaa mootummaadhaan rasaasa mataa keessa cafaqamee miilaa fi harki isaatii fi mataan isaa addaan hiramee godina baha Oromiyaa keessa adda addaan raabsamu gaafa Amaanuweel Wandimmuudhaan lixa Oromiyaadhaatti magaalaa walakkaa fidanii hawaasa magaalaa hunda waliin yaamanii biitoodhatti hidhanii rasaasaan ummata duratti ajjeesan kuni hawaasa addunyaa tokkotti himuu dadhabnee asuma ifuma hiriira baanee ifuma kaameraa ol kaafnee daawun Abiyyi jennee mana galuun qaanyii gurguddoodha. Koree takka uumnee biliis koree takka uumnee doktoroonni hayyoonni Oromoodhaa kanneen ala kana jirtan kanneen afaan alagaadhaa beekan kanneen gabbaatanii afaan afur yoo dubbatan sadaffaa jaastiwii jechaadha. Waltan kun deemaa faranjii irratti afaan kana dubbadhaadha. Rakkoo uummanni Oromootti jirutti hima biliis. Wanni kun hedduu hisaaba bahee jira. Namni Oromoo miliyoona 65 namni 65 akkamitti dhabame wal gurmeessee hojii duulumaasiidha ala kanatti hojjetee mootummaa Ameerikaadhaatti mootummaa Ingilizitti mootummaa warra Awurooppaadhaatti himee dhiibbaa dinagdeedhaa dhiibbaa siyaasaadhaa dhiibbaa hawaasummaadhaa mootummoonni addunyaa kun akka irratti oofan akkamitti godhuu dadhabe. Wali takkitti nuti beeynu hiriira habaanu guyyaa 9 guyyaa maaree hiriira habaanu jennee bakka takka waliin baanee asuma alaabaa qabnee daawun jennee ifuma kaameraa walirraa marannee galuudha. Adeeroo kun formaatan ta'uu hojii dippiloomaasiidhaa Kanadaadhaatti, Minisootaadhaatti, Waashingtan DC'dhaatti, Melbourne Austraaliyaatti hojii dippiloomaasii cimaa hojjechuu nu barbaachisa. Hojii dippiloomaasii malee qawweedhaa miti osoon fi madaa fandachiidhaaf samii sossooftee bootiin kan nukuleera xayyaara guyyaa qiyaamaatiin Ukireen dha'uudhaaf tattaafachaa jiru hojii dippiloomaasiidhaatiin kufee hojii waraanaatiinis kufee kun arraan tana salbatee qaanyawaraa jira. Mucaan Zeleniksiin mucaan mumassilli yookaan komiidiin hojii dippiloomaasiidhaatiin afaan gaariidhaan addunyaa amansiifatee osoo booyuu addunyaan hundi wajjin dhaabbattee qawwee raashii namuu waan danda'aniif kananiif warra raashiidhaa injifachaa jira. Hojiin dippiloomaasiidhaa barbaachisaadha. Waan inni anis leenjuu biliis afaan Ingiliziidhaatiin Profeesarri keenya addunyaa sana jiru wal gurmeessee gamtaadhaan
ammaas namu asiin waraqaa iimeela bara ergeetiin jira goyaati waajetteen erginee jirra uma sin jakamine lamaan hin deemu adeero eenyutti ergite ministeera haajaa alaatti itti gaafatamaan dhimma Afrikaadha eenyu itti gaafatamaan dhimma Afrikaadha yoo itti gaafatamaan dhimma Afrikaa jettee kan Senegaalii fi Kaameroon gaafatamutti waraqaa ergite adeero ani maal na fayyadde ani bari itti gaafatamaa dhimma Afrikaatti erga jettee ha Zimbabweedhaa fi South Afrikaadha itti gaafatamutti yoo ergite ka itti gaafatamaa dhimma Afrikaa bahaa ka Somaalee fi Itoophiyaa fi Suudaanii fi Keeniyaatti gaafatamuutu jira ministeera haajaa alaa keessa isa sun barbaaddanii isa sun qunnamtanii rakkoo akkana nurra deemu jira wanti uummata akkasiiti isa barbaachisa malee iimeeluma tokko Google gubbaadha laalte oo isa ta'uun oola namicha margaa eega du'eehu biyyee quufe walan ajaa'iba gaaf tokko kona waraqaa takka deemaa nama geessaa jedhanii hoggaan iimeelas illaa Google irraa fudhannu kannan hoggaa geessinee waajjira seennee kono abalu barbaanna jenneen uummanni wal laaleetuma taa'an hunjaan anaa fi gurbaan wajjin dheeni ni jiran mallee waraqaa anaa deemaanii akkasitti taa'an hunjaan ni teenye beektaa hoggaa teenye waraqaa eenyutti isin kanan jaan yani waraqaa haasii liman yani li abuluuti jenneen doktor abulu jenneen bargaa'inuma illaa maqaasaa Google irraa fuudhameetuma katabamee nu kanname Bosta keessa jirti. Uummanni akkasuma wal lallaalee yaa akhi naan jee eega dalagaa dhiise namichi bakka tana amma torbaaf deema naan jee. Amma torba. Si galee amma torbaaf deema naan jee eega dalagaa dhiise. Wallahi gambeen nuti almuhim eenyuun jeen haareenii nuti hima. Si galee taafin maasi kitaaba Quraanuu qaroo barbaadanii miti nu himaadhaan jeen akkasitti emma haareenii abaluu akkasitti jaanii jechuun kiyya fakkeenyaaf hin kaase beeyte. amma yoo nafati aboo koree takka uumaa koreen takka asii iimeela barreessitee rakkoo kanya namatti hamtu bara barreessine uumaa siin jaamee namatti osoo barreessanii addunyaan gabbaatee Abiy Ahmed balaleeffatu waa uummata kanarraa jecha dhaabe kayituun akkamit dhabamte saniifuu kana godhuu nu barbaachisaa amma eega namni 40 ka Tigraay keessatti Tigreen booji'amaadhaa jettee deddeemtuun kuni qayyimas kan ani beeku eegaje mootummaan Itoophiyaa ani beeku eegaje uummanni kun uummata keenya jechuudha يعني خيرات هجتشون برباجسا خانمان جتشو بربادة أما قبي إتان تطين ندورسا ملينا ولنترو خسني فدو غلطهم هران سننجا والدبين هوغانتوتا مسلموتا إثيوبيا لا مفتي حاج عمري في إتيانا إسا مال الرامد قاعدين مخوني دم هدو همارا دم أكان laalee isaa tokkotu biyya teenya keessatti deemaa jira dhimmi sunis musliimoota Itoophiyaadhaa jidduudhaatti itti aanaan isaa kuni Oromoodha inni kuni Dr. Jeelaan Jaama. Dr. Jeelaan jechuun yani imbaasaadara Suudii Arabiyaa jechuun dandeessa. Yani Suudiin isaan alatti waan takkan gootu yoo masjiida tokko Baaleetti ijaaruu barbaadde yoo masjiida tokko Asallaadhaatti ijaaruu barbaadde Dr. Jeelaan gaafatee ijaartiin. يعني قرانا يو إرجو برباد إسا إجابتي إرجتين نحن كنا مع كسيتي أما قايني أصدرك إثيوبيا والجدتي إتيانات هجرة جتارا أما قا إتيانا مسلمات إثيوبيا على خنا خسلا دبنتا أكجام إنه هم مراب جراتي سخين راهون لجزاني دبنتا شنطة ميشانين يعني أورمون دبنتا شنطة ميتوكو يوكا شنطة ميشانين مسلمني أورمو خز جروخوني بكسلا إسلام بيجتي لا تيفو يعني تلقوا قبوتي إسلامني أورمو خاص جروفي إسلامني جامبين لا والكتا تهوك أوا جانيتي نمر مناجراني ركومان تنياهو بكتنا ملي بكبراتي متي وانجو إسلامني أورمو تيس هدو لا كهدو من هانيتي إسانيسي أنغور كتشو كبني وانجوتي ياي خاصة سنرتوا دي وقتنا بوكسي كوفيغا جباسنيتي توري بوجا إسان درام بوكسي دام والشافا كان سانو هوغا إسيني جباسني توري ميغا أما ركون إساني مال الرامدة دكتور جيلان كدير جمدا را هذا جيفنو ناولين تروح خسرين أما ليس نقلتهم فردا كذا تك لما تا ورد بدأت موجين تقول علماء بيتشبل سرت بيتها وان كان مالي وان الرت والخلفني حقيقة بيكو قبل نمي قريس وصوفيا في سلفية والسير لا أكسيمت دم برت والسين كرورت والدين كرور مالي والرهقة دونتي أنقوم كينته قبايتشو يا رجلا كلا وان أنقوم دبرسوك أبنا يتشو لما تا ور برتي ور زمناوي نوجم تهم أبو
maal malee nu ulamaa bicha bulchaa kanaaf boordiin ari'ame boordiin ari'aniif warri barmoota qabu warri zamanaawii maaliif bulchaa wanni kun bakkee diinaati zaahira kana dubbiin hin fakkaatu bakkee diinaati waan diinaa ta'eef nama diinaa ulamaa bicha bulcha malee namni barmoota zamanaa qabu nu wajjii yoo ta'e nu baxaabbaxaa naqarsaa xanqe oo maali waan afaan hedduu jira kana nu warri barmoota qabu nutti dabalamuu qabu jechuudha. Lammata kililoonni hundi wal qixa deemuu qaba. Oromiyaan muslima keessaa 52 yoo ta'e isaa fi gosa xiqqoon akka Gambeellaallee nam 5 bichaa fiduu qabdi. Oromiyaa nama 10 kennina Gambeellaa nam 5 kennina yoo nu jenne laa. Oromiyaanis wanni siin argattu oma Gambeellaati moobanii Shangoolii wal qixxaatuu qabaa. Amaaraa fi Oromiyaan wal qixxaatuu qabaa yoo gara waliin qixxaatiin hin deemu. Kaanee egaa dubbiin kun jabaate iddoo ta'e warri mootummaa seenee macarashaa kanarratti Dr. Abiyyi komitee barlamaanaa nu ejjechiise kan haalaaltu jechuuf salaam ministeerfaa jibbaatanii akira isatti dabarsanii inni komitee barlamaanaa durataa barlamaanaatii fi durataa federeeshinaatii fi ministeera tokko nu kennee laalaa jarri walitti nu qabanii macarashaa irratti maal barbaadanii aniin jaraan jarri wanni suufiyyaa biyyi ta'isaati warri biyyan uume isaanii warri kuwwan akraarii biyyaa balleessaa nu bichaan bulchuu qabna jara yoo barbaadan bakkee biraa kennaa fi majlisni biraa kennaa fi akkuma beentee kennitan kennaa malee walitti hin ijaaramnu ana afaanuma baasanii walitti ijaaramuun hin jiru nu jaran barbaannu majlisa nutu ijaaree durillee kennaa jaraa ka biraa soqaa bakkee lamatti bahuun hin jiru warri barlamaanaa sun lamatti bahuuf biyyi kuni masjidni lama hin jiru masjidni tokkochaa masjidni kun suufii kun salafii hin jiru masjida hojjaan akkamitti isinii qoodna qabrii akkamitti hojjaan isinii qoodna nu wajjin deemna yoo isin qoodne isin bakkee lamatti yoo baatan nu wajjin baanu tokko islaama keessa ani nu wajjin ta kan wajjin ta moo isin wajjin ta nu ummanni tokkichummaa barbaanna isin nu nama 12 warri walitti qaban kun isin wasanuu hin dandeettanii ani tokkichummaa fi hojjaan baanaa kana isin wasanuu hin dandeettanii yoo wasanillee hojjaan baanaa ummata wasanu malee isin wasanuu hin dandeettanii giddiin akkana yennaaniin maaliree rakkoon keessan jedhaniin eega wasanni hojjaan bahuu bakkee lamatti an eekan himuun amma giddii ta'e beektu namni beekuun silaanumaan tashwiisha gatuu hin barbaadnu laakiin amma beekuu qaba ummanni namni biraa hin fannaddaasifne waan fannaddaasuu wani barbaadan ka fannaddaa'u sun beekta islaama lamatti qoodnama malee waan biraatii miti beeka islaama lamatti qooduu awaajuu bicha wani biraan jiru kanaafi rabbi sharri nurraa haa deebisu rabbi sharri nurraa haa deebisu warra ummata islaama wajjaan qooduu barbaadu rabbi isatti haa deebisu rabbi isumatti haa deebisu asirratti macarashaa of jibbaannaani dambii dur ahmaddiin faa kaansani waganii tokko bicha kaayee namni keenya keessa jiru dambii sun deebi'amee nu haa laalamu yan kanaaf dambii san nama fidaanii nama gara nama ku'anii tokko maraxamanii dambii san ji'a sadi tolchanii booda ji'a sadii fidanii jalatti kennanii jarri barlamaanaa kun nu waamanii hojiirra oolchaa 7-2 nu nyi'an marhabaa innee fuune gabbahanii hojiirra nu oolchinu barlamaanni maal nu beekaa jarri mootummaa maal beekaa nu kun waan diinaati nutu beekaa dambii kana nutu ka hajamne keessaa baafnee ka hajamne itti buunna maali dambiin kun maaltu keessaa isin hin ta'in
wanni nun tahini warra killiloota wal dabarsaa killiloota akka oromiyaa fa'a barsantii olaanu kennee kaanii gadi kenna lammata warra tamaaree keessa seensisee warri tamaaree as keessa seenuu hin qabanii sadaffaa mircaa waan mircaa kana nun barbaannu wanni mircaa kun maali kun waa polotikaa ta'e waan akkana kana keessaa baasaa yoo akkas baasaa yan wammaan dambi'anuu jiru gaa yoo mircaan hin jiraatiin yoo namummaan tokko kan bulchu taate yoo killiloota nasiib ofiin argatiin yoo ammoo deebi'eetiin nu kenninee yoo biyyi nu deebise deebinee yookaan achiin hafuun ta'ini wanni kunii dambirraa baatu torbaan sani keessatti mircaa deemisa yaanii kan nutti kennan achi gabbaanii hin taqabballu yaanii amma sababaa biyyi waan kana keessa jiruu fi dubbiin asirra jirti haa beeytanii jechuu kiyya namni gaafatu waljimillee osoo gizeen jiraate maali achi keessa waan jirutu boru gidaama keenya keessa ummata illee haasofsiisa jecha jira an amma ummata haasofsiisa jechuu waan jiruuf tokko waan ummanni haasofsiisu isa kana jechuufi walgahiisa kanatti fayyadamuu barbaade laannu dambii san isinii qooduu qabnaa laaluu qabdanii yaada itti kennuu qabdan garguddaa warra sibeeku waan ulamaa ta'eef waan warra barnootaa ta'eef dambiin sun mee maal rakkoo qabaa isaan dambii diduufi miti waan inni achi keessa mircaa san diduufi malee maali itti oromooniin mucaan nyaata dida wanni nyaata diduu maali tika bahuu dida yooma gaafa dambii keessa rakkoon jiraa sanuuyyu dambii san keessa rakkoon uumaan jiru dambiin in jijjiirama seerri in jijjiirama qur'aanaa miti maali malee wanni isaan barbaadan jijjiirama gadi haa bu'uun barbaadan maali maqaa islaam bakkee lamatti qoonnee yoo jijjiiramni mircaa ta'e nu hin bannaa ummanni nu maratu nama biraattu bakkee kenna bu'aa maa idan nu jamaa zollomamee jira jennee maqaa balleessinee keessattuu majlisa oromiyaa imaaman suufiyyaa ari'anii imaaman suufiyyaa waggaa 30 taa'an baasanii zollomanii warra jamaa kenna ka suufiyyaati waan kenninee warra gaafa waggaa 25 bulchaa ture kana ammallee jarri haafanii kanaan maqaa balleessanii turuu barbaadan keessa hadafni turuu malee waan biraan jiru ikhlaasni rabbii qulqulluu rabbii yookaan haqiiqaan suufiyyaan zollomamtee yookaan namni zulmii asitti hojjetee hin jiru maal malee yoo wanni kun mircaan kun deeme hin jijjiiramna ummanni nun deebisuu jechuudha idan maaliree asii achi finfinnee kanatti humna qabanii asoo malee yoo achi killiloota deeman ummanni beekuu qaba haqiiqaa dubbii rakkoo jiru akkanatti nu beekuu qabdanii kun beeksisuun ammoo wama dambisan karaan akka tole sheekh doktor Jeelaan Khadiiriin hedduu galatoomii jennaanii maaliif rakkoo deemaa jirtu akka gaariitti bal'isee nutti hime rakkoon warra habashaadha muslimaas tahee abbaa fedhee ta'ee kiristaanaas tahee warri Tigreetii sanuma turan Amaariinis sanuma gaa yoo gaafa milishaadha qofa Oromoon yoo milishaa daangaa eeguu nama miliyoon tokko barbaadan Oromoon 700 fiduu qaba 300tu isaan kanarra hirame jecha yaani guraa gadhaa fi siltee fi Amaaraa fi Somaalee fi Afarii fi isaan kanarra 700 700 يعني 75% دي برا ترباتهم شن هوكا ورانا دانغا ايغور بعدن اوروميا رافودن هوكا باجت هسا كسم باجت دي بنتا ترباتهم شنين انا ما كتابه ادون نما باتي جاو خيستي انما دي بنتا سغلتم شنين خايه مال في يعني الكلت دان الليلان الكلت دان اللي اما فكفنان امارا طافي مال اومشتي الكلت اللي بشان نانو خينيا بهوتيتو نانو امارا دغه اكستي ميدان سنو اومشان غودي يعني خلالي خيسا قودا قبل هيك سنفين دبنتا سقلتمي شنين دينجي بيتيرا دينجي أوروميا داتي جي كتاب سنكيستي خاية أما يونانو أفري دايته يونانو تيغرا دايته يونانو سومالا دايته جبرا موتوما رافرة تمالي جبرا كفرنسا مالف كبين قبن
Yani qabeenya biyya san keessaa bahee mootummaan jiddugala ittiin jiraatu hin qaban. Kan mootummaa jiddugalaa jiraachisee mootummaan naannooleedhaa jiraachisu Oromiyaadha. Hoggaa kana diinagdee biyyattiidhaatiis inumaan 95% kan biyyattii guutuu kafar godhee qabee deemuun diinagdee Oromiyaadhaati. Fi waraana Oromoo daangaalee hunda eegu kana. Wayita aangoon dhufte immoo wanni Wallagga argattuu fi wanni Tigraay argattu tokko jechuudha. Maaliif wanni Oromiyaan guutuun argattuu fi wanni Tigraay argattu tokko jechuudha. Amma namni tokko kanatti himetti miseensonni paarlaamaa Itoophiyaadhaa 547. Meeqatti hisaabaniiti? Nama 100tti nama tokko hisaaban. Amma yoo haariyaan lakkoofsa gooneeti sababii lakkoofsa saniitiin miseensu paarlaamaadhaa ramanna yoo jaan Tigreen hin hayyamtu. Tigreen nama baliyyeen keenya isaantu bilisummaa beekaa federeeshinii hayyamanii maal jaan kana lakkoofsa Oromoo sirnaan lakkaawamee akka heddumina isaatti aangoo harkatu waan jiru Tigreen hin hayyamtu. Lakki Oromiyaadhaafis namni kun kan name Tigraayifis kudhan Beenishanguliifis kudhan Gaambeellaafis kudhan Maarifis kudhan kana kan jechuudha isaan hayyaman. Akkasitti wayita waraana daangaa eeguu malee wayita baajata kafaluudhaa malee wayita immoo aangoo qoddachuun dhufee ati Gaambeellaa wajjin walqixa qoddachuu qabda jecha. Amma Islaamaas tahee milaan amma kun amantiidha. Oromiyaanii fi Gaambeellaan Beenishangul walqixa qoddachuu qabanii. Yaani amma Gaambeellaan guutuun biyyattiidhaatu nama 100 meeqa. Beenishangul guutuun uummataatu nama 100 meeqa. Oromiyaan miliyoona 65 tahee Islaamni parsantaa 50 fi meeqa tahee gaafaanii fi Gaambeellaa wajjin caffee musliimoonni ittiin hoogganaman keessatti nama 10 yoo Oromiyaan qabaatte afar nama 10 qabu qaba Soomaaliin 10 qabaachuu qaba Gaambeellaan 10 qabaachuu qabdiin amma mormiin kanum wanni biraa tokko illee hin jiru. Gaafa baajataa immoo ati Arsiirraa dhufu baajataan gara Sirraa Feenaa dhufa. Gaafa baajataati Oromiyaan addaan qoodama. Ati Wallaggaa hammana fiti. Harargeen bakka lama qoodama. Harargee baha hangana Sirraa Feena. Harargee lixaa hammana Sirraa Feena. Wallagga lixaa hangas feena. Wallagga maarree hangas feena. Wallagga baha hangas feena. Wallagga akkanatti addaan qoodama hoggaa baajataa. Hoggaa ammoo aangoodhaa Oromiyaan bakkuma takka. Akkana naan jedhamni tokko. Buufanni fayyaaleedhaa hoggaaniif ijaaramu yoo Oromiyaa keessa 10 ijaarame Tigraatis 10 ta'uu qaba. Kana jechuun deemu. Nan Amaaratis 10 ta'uu qaba. Somaalitis 10, Maalitis 10. Inuma baajanni hoggaaniif kanname Oromiyaa maal jedhaman isin hedduudha. Uummanni keessumatti hedduu uummatarraa guuraa waajiradhaa malee federaalaa kana humatti hin godhina nuu deebisaa jedhaniini akkasii naan jee baajanni federaalarraa bahu irra hedduun takka hojiitti kan beeku naan jee fedhu daandiidhaaf haa bahu, fedhu bishaaniif haa bahu, fedhu fayyaadhaaf haa bahu hoggaa amanni gahee azee musliimni jala dhaabbatti jee maaliif baajata deebisaa jetti jee. Warri naannoleedhaa duruu deebisanii maaliif naannolee baajanni hoggaaniif si dhaqee fi sanduuqa addaa qabanii Soomaaleenis Tigreenis Amaarii gadhiisii furraa warra qabeenya biyyattii isaan dura qabaa'u qabeenya addaa saniini waa kafar godhanii qabeenya federaalaa kan akkasitti itti fayyadamanii federaalaa hangana nu hafeejanii barsantii wahii deebisan. Akkasitti azeemas nurraa guurtii naan jee namni san nurraa guurtee akkasitti deebiti naan jee takka qabeenya federaalaa kan nu malee itti fayyadamnee hin beeknu naan jee. Saniifuu amma musliimtonni biyyattiidhaatiis rakkoon isaanii Oromoo kafaluu malee fudhachuun qabu. Waan jumalee waan biraati meecha. Yani bakka amma itti wal dhaban yani isa kana tahuu beekuun hedduu barbaachisaadha. Gaasheen rabbi jazaa kabaluu fi Oromoodhaaf fidaa bahee jechuudha. Eegata amma qaama katumaamee fi maaliif heera haa godhannu yoo heera godhatan qoodbayni aangoodhaa naannoleedhaaf yoo Oromiyaan 10 argatte Gaambeellaan 5 argachuu qaba. Yani heerri kalja akka heddumina namaatti osoo heddumina sanillee hin tahin yani Oromoon wahiin ija faluu qabnaa waan juuma mormii kaasanii mormii sanittuu kasiggaa sheenii gartee boksii quufee jedheen gartee kasi boksii quufee achirraa galee saniifuu gaa daawwattoota keenya amma qophiin itti aantutti nu dabarsa qophiin itti aantu ta'ammaan tanaa waraana Soomaaliyaa Eertiraa jiru ilaalchisee pirezidantiin duraanii Mahammad Abdallah Farmaajoonii fi pirezidantiin amma Hassan Sheikh Mahmud maal jedhan mee kana waliin laallaa pirezidantiin gaamma isin asitti argaadhaa jirtan kuni pirezidantii ammaan tanaati
viilla Somaaliyaadhaatti dhufanii aangoo walharkaa fuudhaniiti jiranii aangoo walharkaa fuudhuu kanarratti gaa Mahamad Abdalla Farmaajoon achitti argamee kunis achitti argamee aangoo akkasitti sirnumaan walharkaa fuudhanii viilluma sun qofa ajajan malee isa lachuu bakka biraa ajajuu hin dandeenye Jubbalaanii fi Puntlaandii fi Somaalilaandii fi maarree hunda kanaan biraatu harkaa qaba. Ammoo kaasii viilla kana malee harkaa hin qabne Somaalii gudditti hama baale deemtu sani yoom fudhanna jedhanii ani hin beekne akkasitti manaamuun tunis wallee manaamuun kun isaan biratti uumaa ta'in naan hin beeku mee Mahamad Abdalla Farmaajoon maal jedha. Mudane madaxweyne maantana waxaan kugu wareejiyey sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkooda waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay amma akka inni jedhee isin dhageessisuun dirqama taha maaliifi namichi kuni pirezidaantii Somaaliidhaati yeroo dheeraadhaaf Somaalee hoogganaa ture akkuma gaa Abiy Ahmadii wajjin inninis waggaa 2 dheereeffatee sababii sanattuu yaa'iin takka taatee yaa'ii sanarratti wal jeeqanii jeequmsi guddaan isaan jidduudhatti tahee gaafa Abiy Ahmadii wajjin saahibummaa yookaan michoomina qaban magaalaa Bahar Daaritti 2019 dhoysatti Afwerqii fi Abiy Ahmadii fi Mahamad Abdalla Farmaajoon achi ta'anii achitti Eritrea nama 10,000 akka fittu Abiy Ahmadis nama 10,000 Somaaliinis nama 10,000 kuma 30 warri Amaaraa nama 10,000 nama 40,000 nama wali fidee 40,000 kanaan deemanii akka Tigraay balleessan. Kana irratti walii galanii wanni gaa Tigraay balleessuu Somaaliin irraa qooda fudhattee fi isa kanallee isin gurra buusuun barbaachisa. Maaliif Somaaliin akkuma nuti ganna 27 Tigraayin itti nu reebaa turtetti Somaalii nama tokkochi gootee fi namni sunis Jeneraal Gabre Kiristos jedhama. Jeneraal Gabreen kuni Somaaliidhaatti akkuma mootiitti akka boqoraatti akka kingidhaatti Somaalii isa bulchaa ture. Waan ifi achitti furmaata laachuu fi dadhabee Oriyanii magaalaa Finfinnee dhaqanii hooggantoonni TPLF achitti furmaata laatanii fi Somaalii sadarkaa jaarsaa biyyaatti addaan bitaniiti gahanii jiranii Somaalii kana turaab godhanii qilleensa samii qabatanii lafa qabatanii qabeenya siidaa kana guutumaan guututti maqalee galchaniiti turanii. Somaaliin lama waliin haasawaa bakka dadhabdee turte maaliif Jeneraal Gabreen si dhaga'e osoo bakka waliin jaan gahanii amma gaafama 2018 qeeroon Oromoodhaa dhagaadhaan Tigree biyyarraa yaaftee maqalee galchitu Hasaanii sunis miseensi koree hojii raawwachiiftuu Jeneraal Gabre Kiristos achirraa deemeeti biyyatti galee amma gaa Somaaliin kana booda bilisoomanii garuu hijaan warri TPLF isaan godhe isaan hedduu isaan laaleessee waan jiruuf gaafa Abiy Ahmadiis hijaa jarri isa godhee jira hijaa sun kafalachuu barbaada Afwerqiinis qoonqoodhaanuu gaa'e jalatti nama fixanii saniif kafalachuu barbaadan jira sadeen kun waliin dhufanii warra Amaaraatii wajjin 40,000 achitti erganii garuu Tigreen akka kubbaa itti taphatte isaan hundaa jara isaanii kana hunda ni qaqqabdee fixxeetti ol kaayyettee akkasitti waraana malee qullaa hambiftee booda gaa hamma magaalaa Finfinneetti dhufuudhaafuu tattaafattee amma waraanni Somaalee ergame sanii rakkoo haase maaliif biyyi takka osoo barlamaana qabaattee barlamaanaatu waraana hagana ala erguudhaa deemnaa jee barlamaana yookaan mana marii ummataatu waan sun hayyamaa. Ummanni biyyattiidhaa quban qabanii barlamaanni biyyattiidhaa quban qabanii waraanni Eertiraa ergamee jechuudha dhedhegahanii ijoolleen gadaachitu dhumte Tigraayitti.
amma kana miciyyoon takka waan kanarra waa akka ta'uu eegalte miciyyoo halkanuma Fahad Yaasin namni jedhamu itti gaafatamaan sukuritii Somaaliidha halkan yaamee akkasitti ajjeese amma gaasobbiin akkasi babal'attee Mahamad Abdalla Farmaajoon ijoollee teenya Eertiraa geessee achi gurguratee achi gatee achi maal godhee kajuu kun yaa'iin akkasi samii waliin seente inninis waraana nam tokko Eertiraa geessinee hin jirru jeeti haadalaa ture amma gaafa guyyaa arraan tanaa gaafa hojii gallakkisee deemuudhaaf deemu waraana Eertiraa qabnaa waraanni sun nama 5,000 kono waraan sulle gaasitti dabarseetiin jira je'eenii jira meegaa inni waraanni itti dabarfame sanoo maal ja'a waliin halaallu si lamida u dalbaday in shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladdiisa madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dukumiintiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaad ah oo aan fahmi waayena dabcan walaalkii waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaas oo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan waa ciidan Soomaaliyeed dalka Soomaaliya iska leh qofna ma lahayn dal kalena ma laha taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay haddana way socotaa waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto waana ka shaqaynaynaa haddii alla yidhaha inay ku dhammaato wixii dan Soomaaliya oo dhan waxaan intaas kadib waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado madaxweynuhu waa mahadsan yahay waana oday Soomaaliyeed waana la tole gaada wato takhanya dhagaysaniiti jirtani amma ga Hassan Sheikh Mahmoud presidenti haaraya ummanni isan filanneeqa maaliif ummanni Soomaaliidha isaan villa Soomaaliya kana malee bakka takka illee harkaan qabanii dirree xayyaaraatti sharaa dhaabanii waraanni Amisom waraanni Afrikaadha isaan eegee samiidhaan lafaan achitti waraanni miseensonni amma gaa rabbiin akkana nun godhin jaa maaliif amma ummata gosa akka afaan tokko dubbatuutu biyya san keessatti turaam wal godhee bakka ejjatan wal dhorkee waraanni Amisom akkaataa isaan itti filmaata gatti gaggeessan sharaa dhaabee fi sharaa keessatti namicha kana filatan jecha sharaa keessatti. Ya Rabbi kana nun godhin Rabbi kana nun godhin Rabbiin aaqila tokko nama keessa uumuun gaarii beektaa namni hundinuu waliin rakkoo ta'urra aaqila namaan deemu ka gartee jala deeman tokko argachuutu hedduu irra gaariidha. Amma gaa Soomaaliin guutuun wal bibbittee wal gurgurtee fixeetiin tokko tokkoon dubbisuu jaartiin jaarsin dubbiftuu namuu gosa gosa daddaguurratee fixatee namuu mana isaa tatta'aa dantaa biyyattiidhaati namni waliin haasa'uu hin jiru. Bakkuma itti filachiisanuu dhabaniiti mana laftii hundi qabamtee jirti. Villaa Soomaaliyaa kana nama lamaan irra wal lolaa jira. Tokko hawwiyyaadha tokko daarooti. Muummeen ministeera Hassan Roobleen hawwiyyaadha. Mana villaa Soomaaliyaa jedhaniin kana bulchiinsa Soomaaliyaa cinaa qabatee jechiin innis anaatu Soomaalii bulchaa jaachi taa'ee. Kaanis Mahamad Abdalla Farmaajoon cinaa kan qabatee anas Soomaalii bulchaa jaachirra. Filmaata achi gaggeeffachuu danda'u. Yoon finni asiin nama yaame Roobleen asiin seentan ja'an. Abdalla Farmaajoon asiin seentan ja'a. Firra deemanii Amisom. Dirree xayyaaraatti sharaa guddaa dhaabdee achitti miseensota baarlamaanaa nama 237 achitti wali fidde. Achitti wali fiddeeti akkasi filadhaa jetteen akkasitti namicha kana filatan jechuudha. Sagalee 100 kan argateen siyaa isaatu almuhim nama hundaa ol argatee akkasitti amma hojii itti hannuun barbaachisaadha mire inni kun hawwiyyaadha. Kan raafuudhaan sun daarooti ra'iisal waziraan gaamma hawwiyyaadha. Amma gaa pirezidaantiin biyyattiidhaatii fi ra'iisal waziraanis gaa hawwiyyaadha. Akkamitti hawwiyyaan biyya bulchuudhaaf gana namuutu taankii oofatee mana galfachuudhaa ta'a. Yaani kana gaa waanuma miirotti agarree jirru taankii oofu. Hundinuu taankii mana kaayyata kana mana isaa jira. Yaani biyya hawwiyyaa bulchaa mire akkasii hawwiyyaa fi Oromoo Itoophiyaattis akka Oromoo biyya bulchuutu hin barbaadanii achittis akka hawwiyyaan biyya bulchuutu hin barbaadan abadan. Akkamittuu hawwiyyaan bulchaafu Soomaaliin gandi hundi adda guurratee adda gale. Akkasitti gaamma kun dhufee kunis maal jee gaamma okay waraana sanni finnaa gaafa finne immoo deebisanii bilisoomsuu Soomaaliyaadha. Amma gaa isaaf deema Somaalilaandiif deema Jubbalaaniif deema Buutulaaniif deema
dandeyaare hin danda'u. Ani gaa akkasiin harkaa jira garuu gaammoo warri Somaalilaandii guyyaa lamaan dura kaasii gabaafnetti miilitarii isaanii warra qilleensa lafaa fi samoodhaa hunda tolfatanii akkuma mootummaa dandeessatti sosaalaa jiranii garuu hamma ammaatti beekumtii hin arganne. Amma gaa waraana Eertiraa 10,000 ni jira kajaa'ame san duraan wakkachaa ture amma lakkee 5,000 jira. Kono fiduu barbaanne eeggadda fiduu hin dandeenye waraanni eessa jira waraanni Tigraay dhaqee duruu dhumuu seenee amma wanti jiru akka guyyaa har'aan tanaa gabaasni achirraa nu gahe addeessutti warri Tigraay waraana Somaalee sunirraa cinaa tokko qabanii jiran. Waraana Eertiraa nama 10,000 qabanii harkaa qaban akka ijoolleen keessa jirtu ijoolleen nama 18 faan. Eessa geessan Suudaanii kannan. Afurqaan amma jiila hoggu 8 hoggu 9 Suudaanitti erge. Rabbumaa ja'a booji'amtoota isin bira jiru suni osoo namni dhagare nakkannaahi maal barbaaddiree Tigraay ijoollee amma 18 hin gahin duula geessee Afurqeen akka duulchise isa qaanyisuu barbaadan garuu Sudaanis kan nuti diddee amma ka Somaalee kun eenyu harka jiraa namni beeku hin jiru garuu warri TPLF guyyaa namichi kun filame osoo inni sa'a 8 hin guutin baga filamte jedhanii waraqaa erganii fi gaa lafa jala wal qunnamuu jiraachuu isaaniitu mala jeen namni dipiloomaasii ol aanaan biyya Awurooppaa keessa hojjetu tokko guyyaa har'aan tanaa nutti himee jira. Saniifuu gaa waraana hagana harkaa qabnaa jedhanii itti himuun isaanii hin oolamu. Innis gama isaan gaafatu malee aboo waraana kana isin bira ni jira. Ni jira. Jedhanii isaan osoo hin amananii fi dhufee asii waraana 5,000 Eertiraa qabnaa namicha jedhu irraan wanta qabalu ture. Lakki sanachuma naara raadhiisi waan waraana akka inni jedhan malee waraana hin jirre kan uummanni Somaalii hin beekne kan dhumanii jiraatanii hin beekne akkamitti irraa fuudhaa saniifuu namni sun naan jedhee warra TPLF duruu gaafate warra TPLF hundallee ta'uu baatan hagi tokko ni jiranii jedhanii abdii galata abdii sananiif jiranii naan jedhee akkasii gama abdii sananiinis waraan sun achirraa finneeti. Amma kunis ganaa lola seenu lola kam seena lola kam Raashiyaan Ukreena gaggeessaa jirtu Somaaliin guddittiinis Hargeysaa fi Jubbalaanii fi Puntlaanii fi Maarratti gaggeessuudhaaf deemtii jecha. Somaaliyaa deebisanii tokkoomsuudhaaf waan jiru gaggeessuudhaaf jiraata. Warri Hargeysaa gaa kanarratti yaada akkam qabanii wanti beekame tokkollee nu gaa hin jiru. Gaa daawwattoota keenya qophiin guyyaa har'aan tanaa qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaataa qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti Hegeree miidiyaan ijaa fi gurra hawaasa Oromoodhaati. Like, share, subscribe godhuu hin dagatina. Odeeffata gaanfa Afrikaa guutuu addunyaa isin biraan gahuu keessatti dorgommiin hin jiru. Nama kanarratti nun dorgomu hin qabnu. Akkasii qophii akkanaatiin hamma walitti deebinutti nagayaan nu tura.